Tam shugudi mo wallahi shugudi kabadde ndema wallahi shugudi kabadde ndema abdi wallahi shugudi kabadde abdi bira shugudi kabadde jechi wan bratu amma ku jarmanu karasi kabadde abo shugudi kabadde abadan numandi ilmana mate ilmana mate tan shugudi kabadde manana khaybsa khay manana abadan shugudi kabadde din abdi bira daga la wani dubaddu khuni abdi daf video tu wahidi ma abdi bichala lati abdin isaan jettu abdii firraa achi dhiibaniititi ifi isaaniitti nutti as maxxanan waa malee miti abdiin jechuudha waa hedduu waan isaanis akkuma gartee nurra shira xaxan kanatti abdiirratti illee shira xaxanii abdiinis isaan jalaa achi bee abdii hammeessuu barbaadan anaa wajjin gaarii ta'uudhaaf ammaan tan ammoo akka nama tokkootti dhugaa abdiin dhugaa kee ammaan tanaan arge. Ya bacu dace. Abdi kan lugar kita ni. Mayati dulle na mana ya tahu garu. Kabeetiin bakka inni jirutti ayo anaa itti dhaqa mee abdiin akkuma gartee sira nama godha jaansan haa na godhu itti dhaqeetiin gartee miti dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu arka abdii arrat miilaan taates fardaan taates bakka jiruttiin si dhufa ifnaa qopheessi. Hoggaan akkana siin jiru akka nama tokkottiin si dhufan akka nama tokkottiin si dhufa. Tamam bakka jirtutti waamicha khiyya kabajee gartee miti akkana eeydu abdiin sirraa qaba akka kar tokkollee manaan deemne dhageeffadhu sirritti isin ammoo magaalaa hundaa wajjin xilaata waliin na godhuu feetan akkana magaalaa tana keessatti gartee nama tokko biratti dubbiin tiyya fudhatama hin qabne akka gartee miti nama tokko biratti ani kabajaa hin qabne na godhuudhaaf isin halkanii guyyaa udaa waraaba isaaniitiif hojjetan indoo godhinaa jara keenya gaafa namni si jibbe rabbiin akkas jaalatu beek jaalalti ilma namaa yeroodhaaf tamam an yoomiyyuu taanaan akka isin na jaalattaniif osoo hin ta'in akka rabbiin na jaalatuuf hin dalaga malee waan hin dalagu keessatti na harkaadhaaf na dhagaadhaaf takkaa dubbadeen beekon dhimma maallaqaa yoo jettanis rakkina maallaqaatti sin qabu alhamdulillahi rabbil aalamiin tamam maallaqa nadis ya wabsan maltati why nadis why gandumma nadisi rabbi kaje dan gandumman why gandumma bo nadis why gandumman du banne gurba jalji gandumma sa ya da gandumma ka tan be ko gandam dan awai ma gandumma maltu nangen namni gandumma fu na annangen nangen to why gandumma maltin be kan gandumma ani sinime dingradi anne gandi qiya soromiya da gositi ya soromo da maltu nangen ani sakazo sigelta why qiya ka gosta min anja noromo an gosayu bakka fedan kana nangal to an kun dimma qiyamati kana gartee miti yaadadda sangoota sadee waraabessa akka itti nyaatanii beeytanii miti akka sangoota sadeenii sanii waan biraati miti namni seenaa sangoota sadeenii kitaaba kutaa takkaati moo kutaa lamaa keessatti dubbistan ni beeytan siistamni isin ittiin deemu jirtan kuni ajandaa du'a ajandaa gartee miti yeroo irratti dabartee deemu jirtan kanaan dachaas gosa gartee miti akka isa nagad deebistanii boo anjoolleedha kanii waan akkana isii hojjaasu kaanfadhaa areeda bar namni kun bar dhagarraan hin tuqille bar yoo xiqqaataniin kun nama waggaa 40 nama hamtuu fi toltu addaan baawastuti saniif eessa khalaas xiqqoo naaf sayyii deeqaa shambuutaan siidhaa ta'e akkasi abdi ati hedduu takka gartee miti naaf jiraadhu baga jiraatte dhugaa jirtu hedduu takka naaf himte rakkoon gartee miti ibsaa irratti gartee dirree ba'anii gaggeessan kuni atillee lakkas irra gaggeeffame dhageetiin jira tamam hedduu takka namni gartee miti namni jallaan ifi jallatee nama jallisa atillee gaafa dura hedduu takka gartee miti siin balaaleffachaa ture amma immoo maaliif gadachaas gara abdii bira dhaqu maaliif filate warri jettan san abdii bira ooleen bulu ammaan daqa waan feetan abdiin fedhu ana hucciisu achitti sodaata kan maleen abdii bakka jirutti itti gartee miti manatti itti dhaqeetiin laa taa'eeti anaa daqa kophaatichi nam tokko nan barbaachisu manatti abdii sani daqa laa taa'i bilaa san daawwattoota keenya yeroo muraasa keessatti wanti kun hundi bakkaan itti godha tamaam keessatti waa'ee dhimma meeshaa caccabsuudhaan wal qabatee as deebi'anii waa'ee dhimma meeshaa caccabsuu dachaa sirra fayyadamu bada hattoota saroota ani waan kanaan isiniin shawwadamu eenyu ciibse mana dachaasii ciibse eenyu cinaa caccabse dachaasii caccabse eenyu maraache dachaasii maraache
maaliif nama iyyisiisuu barbaadan kan maraachi ana hawaasa guutuu beekaatiti ilmaan isaa keessaa baastanii qabeenya isaa jalaa daayitanii maal qoy maal irraa argatta waan irraa argatta hin dhibee baran tamam rakkoon isin wanni isa kanarraa qabdan maalime hayya kunoo akkana cinaachi ibsitan gaa gubbaa dhuftanii irra muudii qabatanii deemuuf akka gartee inni ol kee hin deemne akkam duun akkan jiraanne godhuudhaaf karoora keessan halkanii guyyaa kan irratti dalagu jirtan istiraateejiin keessan kan ittiin deemaa jirtan kana jechuudha. Nuuf galee jira sistemni keessan an kanaan boodatti dachaas mitirqishoo zubbii keessan adabadhaan irraa ta'a an nama ifirraa isin dhorku mukaan isin kaan kabajaan yoo kabajaa wajjaan amma laal madaati jirratti barbaree naquu jirtan madaa jirratti barbaree naqaa deemuu jirtan ammaan tana kanaa achi waan takka isiniif isin obsu waan takka isiniif isin rankutu aboo jalji ciisaatis hin deemine itti gurbaa sani jechuu kanaaf waan akkanaatiin dachaas iyyisiisuun yoomiyyuu taanaan hin dandeessan. Karaan isin qabaanis karaan ittiin isin dhufu ni qabu. Ammoo akkumaan isin hin lukkuun osoo haatuuti ablee fi hin fiqqaaltuuf baafte gaan. Waa'ee ibsaa fuutanii qaalletti wajjin maraachitan sanis ni beeka dhibbaan dhibbatti isintu fuudhee maraachi hawaasa guutuu beeka. Isaaniif qulqulleessuun deemtan saboo isin seenaa taliitiin tapha qabdan fuutanii ibsaa manaa kamaarraa. Dachaas mana taa'u jira manaan taakaa baabaa kiyya maala mana niin taaka akka dhiiraattiin taatiti niin taa akka dhiiraattiin taati manni kiyya baabaa kiyya bakka ibsaan hin jirretti haadhaas achi yaamtanii ugaatiinis manaa kimaatti kutte moo meeshuma majlisuma kanaa makiinaarra garaafii deemtanii ni yaada baranis manaa kimaa ugaan dhiko doktora ta'ee waan hinaa kimu bara ilmaan isaa keessaan taafka haati ilmaan keessa taa'e ugaan hanqatti ilmaan isaa keessaan taafka namu hundaan mana hakimaa taa'uun maali manaas namni jiraachuu qabaati mana hakimaa dhaquudhaaf gartee miti ibsaa jaalachuu miti qabeenya ibsaa mana keessa taa'ee qaama turuu isin caccabsan saniu osoo gaafa san mana kana keessa jiraadde qabeenyi caccabu isin kaayyoo keessattuu ammallee isin milkaa'u jide yeroo anis keechi mana hakimaa san dhaqe deebitanii qabeenya hafees saamuudhaaf deebitanii waan hafees balleessuudhaaf yookaan karoorri keessan kana kaa isiniif hin mijoone saniif yoo ibsaa jaalate mana hakimaatti maan dhufin hin dhufu isinuu jirtan kaa maaliin godhare doktora na seetanii boo andachaa asii baa wallaalaa akka keessanii itti bar maaliin godha akkumatti afaan dhaabeecha dhaabbadda afaan dhaabeecha akkumatti taa'urra mana kana keessa yoon taa'e faayidaa guddaa bar waa meeqaan mana kana keessaa badaa ilmaan isaa mana kana keessa giraa bar haati ilmaan daa'ima kophaa dhistee biraa deemte bar kana qoma dhaadheetiin isin hin jaa'u mana keessa akka dhiiraattiin ta'aatiiti arraa miti gaafa gartee ibsaan dhabame sanuu kan isin waa meeqa aadaa turtan kan isin waamee qaadaa turtan ilmaan kana gartee miti ammatti mana kana dhufee eegaa ture mana kana ammatti dhufee ilaalaa ture tamam mush annama qorii keessaa nyaanittu daanuu miti yoomiyyuu taanaan gartee miti nama waati qollee taatu safuu beekan waati qollee taatu ulfina ilma namaatiif qabu isin ulfina dhagaa malee ulfina namaa maaliif beeytan isin maaliif beeytan isin nama anbar isinuma kanaan ajaa'ibaa baraaboo ija guutuudhaan akkama dhuftanii ibsaa dura dhaabbatanii afaan guutuun kisee itti haasoftan wuuy aboo ilmi namaa kun aboo isin warra nyaaraa addatee yaa bar nyaaraa addattanii yaatanii barsin namaa nyaaraa addattanii yaatan boo qaanfadhaa qabaa baaqii maali sammuu isin daliitu dhagaa guddaa kana maaliif deemtaniin itti yaadaa kan akka itti yaaddaniifi tamam saniif an waa'ee kanaa irra deebi'ee isiniif hin dubbadhu ammoo hiccitii teessan ganaa takka takkattiin isin eegayyaasa hiccitiin teessan eessa akka jirtus ni beeka takkaan takkatti abdii afaan isaa bira dhaqeetiin gartee miti abdii meeshaan ibsaa akkamitti akka guuramtee fi eenyu akka guuree fi maaliif akka guuramtee fi eessatti akka guuramtee hunda ganaa takka takkatti adda faffacaasee isinii gabbaasa gaafa san gubachuu teessan ka yoo gubattanii mitiiti ganaan isin gubaa jinniin ugaa quraana itti qaraan ni gubatti ibeeytanii mi gubanne nuduu isaatti teessan ammoo teessan ganaadha ganaan gartee jinnii teessan gartee miti jinnii teessan ganaan isin keessaa iyyisiisu ta'a. Dachasas gabayaa madhiisimee mee karamisiin dhuftuu laallatii. Amma osoon amman dhaabbadde osoon amman jenne. Amma ofiin horiyaa dhufaniiti. Tamam. Afaan kamiin dhuftanoos? Saniif yeroo muraasa keessatti abdii wajjin kan wal garuuta abdii bakka jirtu kai mana keetiin eegi bakka san ittiin dhufa. Sodaata akka ammalee qomodaa dhun eegi akka dhiiraatti taa'in eegi akka dhiiraattiin karaa guutee si dhufaati.
Wala akkatti qabdu deema. Tam shukutii moo wallahi shukutii qabadeen deema wallahi shukutii qabadeen deema abdii wallahi shukutii qabadee abdii bira shukutii qabadee jechi waan biraatu amma akka jarmaanu karatti qabu. Aboo shukutii qabadee abadan nu mantii ilma namaa ta'e maal taate ilma namaa ta'e shukutii qabadee deema mana jirti tabirallee maal gantu mana naa kaa ibsa kaay mana naa abadan shukutii qabadee din abdii bira dhaga la lolaafuu hin deema takka shukutii qabadee nu man deemu tan isaan duraan na bira quba qaban tana tan gaafa kaan jechuudha gartee miti maammee irraa fuudhe isin tun taniin gaafa kaan maammee irraa fuudhe arraan ibsaadhaafiti isin galtee kunoo akkana beeka jechuudha nama na gaafa dhabeetiin ibsaanis isaanis isii tanaa jechuun jechuu gartee miti guyyaa 19 guutuutu mamaa ture tamaam ni beeytan guutuun keessanuu akkas jechuudha daawwattoota kan yoonii takka illee hin jirtu an kallattiidhaan gartee miti arguuf teessan sodaata kan malee qomoda addeetiin gartee miti hara tokko hin dhageen taa'edha hara tokko hin dhageen baaba yeroon gartee miti namni harkaan walitti deemu dabartee jirti dandeenyaa lola sammuu dachaasii wajjin lola lola sammuu taa'ee ati galchiiti wanni feetoo dhufti dhugaa baasuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf haqa irratti hin du'an abadan abbaa fedhan sodaadhu kono ibsaan ka jiru na harkeef hin dubbatu dhugaa irratti if duban deebi'an haana dabarsu abbaan fedhe abdiin haa dhufu qaba abdummaan sunu abdiin isaan sanuu dara gartee miti batala tamam yoo miidhaa taates namni isaanirra nu miidhan jiru namni maammeerra nu miidhan jiru yoo miidhaa taates anaas ta'e abdiis tamam ibsaas namni maammeerra nu miidhan jiru inni maammeerra maaliifoo maammee fuu dhiifama goonee wajji yaa'u jirra kan dhiifama goonee fi deebi'anii gartee miti shirakkana yaadu jiranii harka dhibba takka irra jiranii harka dachaa dhibba takka dhufuu qabasaniif akkas nin dhufa nagaa naa tura viidiyoo itti aanuratti immoo waan hin qabadhee dhufu arguuf teessan